Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Shamaar kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo Aappii. Namoonni hedduun bilbila keessan irraa akka tasaa piilistooriin nu jalaa badee akkamitti deebifachuu dandeenya namoonni jettanii gaafii akkasii gaafataa jirtaniif jechuudha. Deebisaan keessan kunooti. Jalqaba piilistooriin kuni aappilikeeshiniiwwan uumamaan bilbila wajjin bitamuu jechuudha. Kan piilistoorii irraa daawulooduu godhamuu miti. Sijjammar jalqabumayyuu piilistooriin bilbila keessan irraa haqamuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma yeroo tokkoof piilistoorii kana irraa akka gadi qabdan uninstall kan jedhu hin jiru bakkeewwan kanneen keessa. Uninstall kan jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf mee amma aappilikeeshiniiwwan piilistoorii irraa gadi buufaman isinitti argisiisu. Fakkeenyaaf mee amma waatsaappii kana haquudhaaf yeroo akkana gadi qabu maaltu mul'ata? Uninstall kan jedhu bakka kana jira jechuudha. Uninstall kan jedhu kana irra yoo tuqe aappilikeeshiniin kun ni haqamaa jechuudha. Garuu piilistoorii irra yeroo akka kanatti gadi qabdan uninstall kan jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkamitti baduu danda'a bakka kana jechuudha. Disable bakkee jettu kanarra iddoo disable jettu kanarra yoo tuqattan haala kanaan isinii baasa. Jala kanatti kansilii fi disable kan jedhu isiniif bahaa jechuudha. Bakka qalama diimaadhaan barraa'e disable kan jedhu kanarra yoo tuqattan bilbila keessan irraa ni haqama jechuudha. Fakkeenyaaf amma badee jira. Fuula iskiriinii kanarraa ni badaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bilbila keessan keessatti dho'isitanii jirtanii jechuudha. Kanaafuu iddoo irraa argachuu dandeessan isinitti argisiisa. Eessaa argachuu akka dandeessan yeroo tokkoof bilbila keessan kan irraa sitingii kana irra ni seentanii jechuudha. Sitingii oriijinaala bilbila keessanii kana irra. Yeroo sitingii bilbila keessanii kana irra seentan xiqqishuu si qabdanii akkana ol harkistan waluma deemtanii iddoo aappis jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Bakka aappis jedhu kanarra. Yeroo bakka aappis jedhu kanarra tuqattan aappilikeeshiniiwwan bilbila keessan irratti argaman hundi isaaniitu as biratti isiniif bahaa jechuudha. Xinnoo si qabdanii ol harkistan suutan qabdanii ol deemtanii jechuudha. Asii gaditti argama waan ta'eef. Yeroo kana ol deemtanii jettan haala kanaan as biratti kun Google Play Piilistoor kan jedhu as biratti argama. Gosa sadii wal fakkaata. Sadiin kana keessa Google Piilistoor kan jedhu as biratti argama. Yeroo tokkoof achirra tuqattanii yeroo isin achirra tuqattan barreeffama kan isiniif baasa. Jala kanatti Enable kan jedhu irra tuqattanii jechuudha. Enable kan xiqqoo raayitii xiqqoo ofirraa qabu kan irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sana booda ol baafattanii jirtanii jechuudha gubbatti. As keessatti gad awwaaltan malee guutuutti bilbila keessaa hin banne jechuudha. Bakka biraa deemtanii buusuu isin hin barbaachisu jechuudha. Akkuma argitan kun as biratti deebi'ee ol bahee jira jechuudha bakka kanarratti. Duratti bakka kanan turre waan ta'eef amma waan achi keessa seennee piilistoorii sitingii keessa seennee waan ol deebifanneef as biratti ol deebi'ee argamee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan piilistoorii bilbila keessan irraa isin jala haqame deebifachuu dandeessan isin jedha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaan haa tura.